Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoon fudhatamu jabaatee itti fufuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa godina Wallaggaa ba'aa Onanuun Nuqumbaa Araddaa Dareet waraana mootummaa 200 ol ta'uun sakattaa waboof ba'an irratti haxxeedhuun haleellaa raawwateen loltoota kanneen guutummaan guutuutti dhabamsiisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Soddonbooroo lola walitti fufaa guyyaa 8f geggeessaa jiruun waraana mootummaa hedduu ajjeesuu madeessuuf meeshaalee waraanaa hedduu booji'uun dhaga'amaa jira. Akka maddeen qabatamuun gama kibbaatti shinnigaa fi maajuraniitti lola guyyoottan kanaaf geggeeffamaa jiruun meeshaa waraanaa loltoota mootummaarraa hiikame yoo xiqqate waraana bilisummaa Oromoo buttaa tokko hidhachiisuu akka danda'u dubbatu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa keessa sossoo'u Konya Dawwee keessatti waraana mootummaa sakattaa bubbee irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu irra miidhaan dhaqqabu beeksise. Yeroo ammaa loltoonni miidhaan irra geessu hospitaala Kamisee keessatti yaalamaa jiraachuun beekameera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti onkoloolessa 8 halkan keessaa sa'a 7 haga barii lafaatti kaampii waraana mootummaa fi waajjira poolisii aanichaa kan magaalaa Kaachisitti argamutti marsuun haleellaa raawwateen hanga amma oduu kana qindeessinetti waraana mootummaarraa 13 du'uuf 21 madaa'uun waraanni bilisummaa Oromoo oonichaa beekseera. Haleellaa raawwatame kan hordofee waraanni mootummaa yeroo ammaa uummata nagaa shoror keessaa jiraachuunis baramee jira. Akka namoonni itti dhiyeenyaan keessa beekan dubbataa jiranitti waraanni Abiy Ahmed ittiin uummata Oromoo dararuuf gara Oromiyaatti bobbaase 37 waggoottan 3 kana keessatti dachee Oromiyaa irratti ajjeefamuudha kan odeeffamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu beeksisaa turuun isaanii yaadatama.